Harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni chaanaalii kooti. Egaan guyyaa irraa kan ammoo fiiziksii kutaa 11ffaa yuunit 1 paartii 1 walii wajjin ilaallachaadha. Fiiziksiin kutaa 11 kun yuunit 1 jechaadha. Measurement and practical work kan jedhu inni ilaalla jechaadha walii wajjin. Kanaaf amma xumuraatti na wajjin tura. Akkuma beekamu akkuma kanaan dura jechaadha. YouTube ko kana warri subscribe ngoone subscribe gochuun maatii ta'a akkasumas viidiyoo kana like gochaa nu waliin daawwadhaan jedha. Egaan kan nuti ilaallu jechaadha. Akka jalqabaatti the scientific method kan jedhu kan walii wajjin ilaalla jechaadha. Scientific method jechuun maal akka ta'e inni ilaalla jechaadha. The scientific method is exceptionally important to the process of science. It ensures a rigorous evidence-based structure where only ideas that have been carefully tested are accepted as scientific theory. Scientific method kan jedhamu kun jechaadha. Egaan kutaa 11 kana keessatti fiiziksiinis, keemistiriinis, baayoloojiinis yuunit 1 scientific method kana qaba. Kanaaf theory isaa baay'ee wanta isin rakkisuun qabu yookiin wanta haaraa isinitti ta'uun qabu jechaadha. Isa fiiziksii keessatti baratan, keemistirii keessatti baratu, isa keemistirii keessatti baratan, baayoloojii keessatti baratu jechaadha. Kanaaf maalidha scientific methodiin kun jechaadha. Karaa ittiin riisarchii hojjetanidha jechaadha gabaabaadhumatti. Meesajii yeroo itti riisarchii hojjetan jechaadha. Barreeffamoota akkasumas ka'umsaaf amma xumuraatti amma konkuluushiniitti jechaadha. Wanta itti fayyadamnudha jechaadha. Akka based structure'itti kan ittiin evidensii barbaanne jechaadha. Evidensii barbaanne sana animmoo bifa riisarchiitiin kan itti dhiyeessinudha jechaadha. Fakkeenyaaf akka jalqabaatti kunoo ask a question kan jedhu jira. Ask a question kun ask a question kana dura observationii jira. Observationii kan itti jennu kun fakkeenyaaf jechaadha yeroo riisarchii tokko hojjennu jalqaba waan irratti hojjennu sana adda baafanna jechaadha. Riisarchii sana hojjechuudhaan dura jechaadha maal irratti akka hojjennu rakkoo tokko ilaalla jechaadha. Wanta irratti hojjechuu barbaanne eegaan namni tokko riisarchii tokko gaafa hojjetu jechaadha. Wanta tokkoof yookiin rakkina tokkoof fala fiduudhaaf jechaadha. Rakkinni nuti ilaallu sun yookiin rakkinni nuti sun adda baasnu sun observation jedhama jechaadha. Adda observationii sana arganne booddee rakkoo hawaasa keenya yookiin environmentii naannoo keenya keessa jiru erga adda baasne booddee jechaadha ask a question. Maaliif akkas ta'e jennee gaaffii gaafachuutti qabna jechaadha. Rakkinni sun maaliif akkas ta'e jenneeti gaaffii gaafanna jechaadha. Erga rakkina sana adda baasne booddee immoo erga gaaffii sana gaafanne jechuudha. Use existing knowledge or do background research. Kana dura jechaadha. Wanta nuyi argine kana rakkoon nuti argine kana jechaadha. Namni biraan kana dura hojjeteera kan kana yaada keenya wajjin wal fakkaatu sana namni biraan kana dura hojjeteera jenneeti background sana qoranna jechaadha. Erga background sana qorannee booddee kana dura namni hojjete hin jiru taanaan jechaadha hypothesis keenya lafa keenya jechaadha. Hypothesis jechuun tilmaama isa jedhan jechaadha. Fakkeenyaaf amma observation irratti fakkeenya yoon isinii kaase amma fakkeenyaaf jechaadha. Biqilaan tokko maaliif magariisa ta'e jalqaba. Akka observationiitti kana fudhanna jechaadha. Biqilaan kun magariisadha. Magariisummaan isaa kun maayini adda baasuu barbaanne jalqaba observationii keenya irratti hundoofne gaaffii gaafanne jechaadha. Observationiin keenya wayii biqilaa sana yoo ta'u gaaffiin keenya immoo biqilaan kun maaliif magariisa ta'e jenna jechaadha. Akka nuti yaada keenya wajjin kan wal fakkaatu barbaaduudhaaf background research sana barbaanna jechaadha. Erga background research sana dhabnee booddee immoo hypothesis nuti keenya fakkeenyaaf gosa adda addaatidha. Hypothesis keenya sirrii ta'uu baatus caallisnee keenya jechaadha. Amma fakkeenyaaf biqilaan magariisa ta'e isa jedhu kanarratti namatu halluu dibee jennee hypothesis tilmaamuu dandeenya jechaadha. Kana dura jechaadha kan akkuma uumamni namaa adda adda ta'e jechuun uumamni namaa karaa saayinsiitiif karaa amantiitiin fakkeenyaaf adda addadha. Karaan amantii Addaamiif waan irraa dhufe jedha. Karaan saayinsii immoo homo habilis, homo erectus, homo sapiens jecha akka kanattiin karaa daljeessaa yookiin bifa daljeessaadhaa nama ta'e kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf nuti immoo amma biqilaa kana biqilaa bakkeetti magariisa ta'ee jiru kana jechaadha.
namatu dur qalamii dibee yookiin namatu dur halluu dibee jennee tilmaamuu ni dandeenya. Hipooteesisiidha jechaadha. Namni nu dhorku hin jiru. Sirriidhaa moo sirrii miti kan jedhu ganaa gadi siqnee ilaalla jechaadha. Erga kana tilmaama keenya yookiin hipooteesisii keenya lafa keenya jechuudha. Make prediction from your hypothesis. Dhuguma moo soba hipooteesisiin yookiin tilmaamni nuti gara oliitti keenya kun dhuguma namatu qalamii yookiin halluu dibee moo maalidha waansa jennee mee hypothesis keenya prediction goona jechaadha. Isa booda jechaadha prediction keenya kana test goona. Erga isa xumurree booddee jechaadha hypothesis keenya immoo erga prediction goonee booddee prediction keenya kana immoo jechaadha test goona jechaadha. Prediction akkamii akka ta'e test goona. Edda isa test goone booddee analyze your experimental data. Experimental data keenya kana analyze goona jechaadha. Kan hundumaa hojjennee erga xumurreetiin booda jechaadha conclusion yookiin xumuretti goona jechaadha. Conclusion kuni hypothesis keenya garaa kaasee jecha hunda isaatii kaaseetidha kan nuti ilaallu. Erga as geenye booda hypothesis keenya maalidha? Egaan observation inni naqamu yookiin dogoggoraan ta'u jechaadha. Observation keenya maal jechuudha? Fakkeenyaaf biqilaan maaliif magariisa ta'e kan nuti jenne kun inni kun gaaffiidha yookiin observation keenya irratti hundoofne gaaffii nuti gaafannu rakkoo hin qabu. Akkasumas do background research ni jedhu sun jijjiiramu jechaadha. Conclusion godhanaa geenye jechaadha. Maal goona draw conclusion kan jedhu kanarratti was your hypothesis keenya correct yoo ta'e accept goona jechaadha. If you not construct a new hypothesis and repeat hypothesis keenya kun immoo incorrect taataanaan fakkeenyaaf hypothesis kana jechaadha namni halluu biqilaa halluu hin dibne yoo ta'e ganaa ol deebine hypothesis kan biraa fidna jechaadha. Hypothesis ol deebina jechaadha step hypothesis. Egaan yeroo research amma kana hundatu hojjetama jechaadha. Yoo hypothesis keenya sirrii ta'e isuma addisna jechaadha. If our hypothesis is correct jenneet isuma addisna. Yoo hypothesis keenya sun immoo sirrii miti ta'e hypothesis biraa construct goona yookiin irra deebinee hojjenna jechaadha. Kanaaf egaa duraa duubni research isa kana fakkaata jechaadha. Saayinsii dhuma jechuun immoo eksperimentiidhaan wanta tokkootiin eksperimenti gochuu irratti waan hundaa'uudhaaf jechaadha. Saayinsii tokko yookiin saayintifik meetodii tokko saayintifikiidha kan gochisiisu jechaadha. Eksperimentii yoo ta'e yookiin yaalitiin mala yaalitiin yookiin bifa yaalitiin yoo jiraatedha jechaadha. Kanaan achi scientific method tokko scientific methodidha jechuudhaaf jechaadha. Wanta nuyi ilaallu in jiraatu jechaadha yoo experimentii qabaate yookiin of keessatti qabaate malee jechaadha. Your hypothesis will have to be tested by others become an accepted scientific theory. Egaan jechaadha amma kana hundatti arree jechaadha amaanee amma kan hundatti dhamaanee hypothesisiin keenya kun sirrii ta'e immoo yoo nuti hojjenne jechaadha. Sirrii ta'e immoo nu duwwaadhaan osoo hin taane saayintistoota biraadhaan jechaadha kan lafaatii qoratama jechaadha yookiin teesti godhama jechaadha saayintistoota biraadhaan. Wanti tokko egaa wanta nuuf sirrii dhufe nama biraadhaaf sirrii dhufuu dhiisuutii danda'a. Kanaaf isaanitti hojjenne duwwaadhaan itti kuufamee waan haaraa arganne jenne yookiin riisarchii hojjenne jennee inni sun jecha. Kanaaf maalodha saayintistoonni gara biraan jecha warri dipaartimentii keenya sanarraa hojjetan jechaadha itti wal jijjiiranii amma wantichi dhugaa ta'utti jechaadha. Nama hundumaaf wanta nuyi arganne sana kennuutii qaba yookiin saayintistoota sana hundumaaf jechaadha wanta nuuf kennuuf dhufe sana jaraafis dhufuu qaba jechaadha. This process of peer review is very important and prevent scientists making up data. Egaan kun isa kanaadhaaf fayyada jechaadha. Saayintistoota hundumaatiin qoratamee wanta nuti hojjenne sun yookiin scientific methodin keenya sun experiment ta'ee nama hundumaa biratti yookiin biologistoota yookiin scientistoota hundumaa biratti fudhatama qabaatee sirrii taataana jechaadha. Hypothesisiin keenya sirrii taataanaan wanta baay'ee gaariidha yookiin wanta baay'ee namatti tolu ta'a jechaadha. Kan biraan
The process of science begins with questions. Processing science kun jechaadha maaliin jalqabadha? Question irraa jalqabadha. For example, why is the sky blue? Garaan waaqa yookiin samaa inni jechaadha. Maaliif blue ta'e halluu blue qabaate? Kun maaliin jalqabe jechaadha amma question irraan jalqabe jechaadha. Why does the sun shine? Aduun maaliif bifa shine taate qabaatedha. Scientists are curious about the world about them, around them. It is their curiosity that is the spark of the process. Egaan jechaadha wanti naannoo keenyatti argaman yookiin wantoonni nuti naannoo keenyatti argaman baay'een isaanii gaaffii wantoota nutuman inni jiraatu jechaadha. Isaan keessaa baay'een isaanii deebi'aniitii jiru gaaffii nuti arginu jechaadha. Garuu baay'een isaanii wanti hin deebine jiru jechaadha. Wantoota naannoo keenyatti argaman jechaadha. Wanti hin deebine wanti ganaa researchii barbaadan jiru jechaadha. Namoota biraadhaan ganaa kan hojjetaman hin ta'a jechaadha. Kanaaf jalqabnee eksperimentii wanta tokko maal jechaadha gabaabaamatti question jechuun yookiin ask a question jechaadha. When you have a question, scientists may have already looked into it and devised an explanation. So the first step is to complete some parliamentary research into the existing theories. Egaan akkuma step amma keessatti argina yookiin do background research kan jedhamaati wajji wal qabata jechaadha. Yommuu research hojjennu jechaadha research nuti irratti hojjechaa jiru sana saayintistoonni kana dura warra nu dura jiran hojjetanii yookiin gaafatanii darbaniiru ta'uu danda'a. Kanaaf maal gochuu qabna stepin jalqabaa jechaadha. Isa kana dura hojjetame sana theory sana barbaannee ilaaluu qabna yookiin dubbisuu qabna jechaadha. These theories may provide answers to your questions. Theory sun achumaan immoo maal jechaadha gaaffii keessana isiniif deebisuu danda'a yookiin gaaffii nama hojjechuu barbaadeetii deebisuu danda'a kanarra hojjetamee jira yoo ta'e jechaadha. It is quite probably most of the questions in conjuring your physics course already have answers. However, there are still some big unanswered questions in physics. They are waiting for someone like you to answer them. Are there any questions that science cannot answer? Egaan amma la jalqaba akkuma dubbanne jechaadha. Wantoonni naannoo keenya wanti hin deebine baay'eetu jiru jechaadha. Fakkeenyaaf fiiziksii keessatti wanta hin deebine wanti hojjetame aansarii argate yookiin deebii argate yoo jiraate illee jechaadha. Wanta deebiin arganne ammallee ni jiraata jechaadha. Inni kun eenyuun eegaa namoota ganaa dhufaatii jiran research hojjechuudhaaf namoota ganaa booddee jiran kanneen akka keessanii jedha jara eeggataati jira jechaadha. Inni kan biraan questionii yookiin gaaffii saayinsiin hin deebisne jira jettanii yaaddu. Are there any questions that science cannot answer? Gaaffii saayinsiin hin deebisne ni jiraata iyyan injiru akkiti jechuu dandeenyu injiru. Garuu very huge warra isaan saayintistoonni qoratanii yookiin eksperimentii irratti geggeessanii kan isaan argatan ni jira jechaadha. Gaaffiiwwan baay'ee murteessoo ta'an jechaadha. Gaaffii jajjaboo ciccimoodha jedhaman jechaadha. Kan deebii argatan ni jiraatu. Garuu kan amma ammaattis deebii barbaadaa jiran falli waaraan kan hin argamneef jechaadha. Ni jiraata jechaadha. Using your existing knowledge or information collected via research, the next step is to form a hypothesis. Egaan ka stepii lamaffaan hypothesis kan jedhamudha jechaadha. Maaliif using your existing knowledge or information collected via research is the next step is to form a hypothesis jedha wanta ta'eedhaa fi tilmaamuudha jechaadha. Mala barbaadu yookiin fala waaraa barbaadu jechaadha. Ask question gaafanne sana irratti hundoofne jechaadha. Fakkeenyaaf why does the sun shine kan jedhu jira yookiin garaan aduun maaliif shine gadhiisti yookiin bifa shine qabaati jedha. Nuclear fusion reaction in the sun release heat and light.
nuclear fusion kun jechaadha aduun jechaadha yookiin biiftuun akka isheen itti ho'aa fi ifa oomishtuudhaaf kan gargaaru jechaadha. There is a large lamp in the center of the sun powered by electricity jedha. Kana jechuun immoo maal jechuudha jechaadha saanii yookiin aduu sana keessa jechaadha very large lamp electricity dhaan kan hojjetame jechaadha ampuulii guddaan akka jiru jechaadha. By the way yeroo research kana hojjennu yookiin experiment kana yeroo geggeessinu loojikii ta'uu qabna jechaadha yookiin logical nama loojikii ta'uu qabna yookiin loojikiin kun maal jedhama nama logical ta'uudha qabna jechaadha. Fakkeenyaaf jalqaba kanarratti nuclear fusion reaction in the sun release heat and light and lammaffaa kan amma ta'e uumaan jedhu jechaan yaada gabaabaadha. Garuu inni jalqabaa kun jechaadha nama logic ta'e barbaada jechaadha. The first is clearly a more scientific hypothesis using some thoroughly tested existing ideas. That is not so say shouldn't be creative in making a hypothesis, but you should include some scientific reasoning behind your ideas. Segan yaada keenya dudduba wanta jiran scientific reasoning bira barbaaduuti qabna jechaan. It is important to note your hypothesis might be incorrect. Hypothesis keenya immoo yoo incorrect ta'e jechaadha. Irra deebinee gati hojjennuuf barbaachisaadha jechaadha. And this is what makes science special. Maala saayinsiin maal akka hojjetu iyyuu hin barra jechaadha. An investigation must be carried out to test the ideas before you either rule out an idea or accept it jedha jechaadha. Kanaaf sunshine kan jedhamu kunoo kana fakkaata jechaadha yookiin bifa aduun yeroo baatu jechaadha kallattii aduun sun ittiin babaatu yookiin bittinnaa'udha jechaadha yeroo aduun sun baatu ifti ishee karaa itti bittinnaa'udha jechaadha. Fakkeenyaaf kun hypothesis jechuun a proposed explanation for an observation. Observation sanaaf jechaadha yaada proposed yeroo nuti explanation itti goonu jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha bakka falawaara yookiin tooftaa karaa nuti itti kennudha jechaadha. Tilmaamaa nuti kennudha jechaadha. Questionii keenya sanarratti hundoofne yookiin gaaffii sanarratti hundoofne jechaadha. Experiment jechuun immoo a test under known condition to investigate the truth of a hypothesis. Kan experiment jechuun kun gabaabamatti yaalii jechaadha. Conditionii beekamaa tokko jalatti jechaadha. Investigationii true ta'e hypothesis keenya kan ibsu sana iddoo nuti itti barbaanudha jechaadha. Kanaaf kana fakkaata jechaadha. Analyze jechuun examine in detail to discover the meaning of a set of results jedha. Conclusion anymore the overall result or outcome of an experiment, the hypothesis being tested may be supported by the result or may be proven incorrect. Conclusion in goalaba isa jennudha jechaadha. Yoo inni nuti hojjenne sun yookiin experimenting keenya sun jechaadha scientific methodin sun sirriidha yoo ta'e yeroo nuti goolabnu yookiin conclusion hojjennudha jechaadha. Sirrii miti immoo ta'e hypothesis keenyatti ol deebinee yeroo nuti lafa itti hojjennu ta'a jechaadha. Kanaaf barumsa keenya guyyaa irraa sumarratti nu haa ga'u yeroo biraa itti fufna jechaadha. Kanaaf chaanaalee koo kana yeroo keessaniif share godha. Ammallee subscribe warreen goone subscribe godhaan jedha. Waan amma baate daawwattaniif galateeffadha. Bye bye. Viidiyoo kana immoo like gochuun dagatinaa.